إيدو يا مري كم جرت أم بقى نكان جرت تلسنين جتشانا نكين ورم ما بك جرت مري وبيدو يا مري هي فنان فينا داونا مميت منستر إثيوبيا دا دكتور أبي أحمد في أمريكا مقالة واشنطن تيجودي حالا شرطته كان رت إلى اللتيوتو تيجابونيتيس حالا جرماء عدبل سما أورموتي في أوبيديو جدو جروت تكو في ياليغونا إذا كسمنا رانتنا جبلنا دفني أبو درجة غلطة مقالة إدمنتون كندا راهي كسمتي مقالة تورنتو ترى أبو بدري أبدوتي إذا بغنا غان دفتن سنين جچادا أقام كوبي تنياتو موسين دكتور أبي أحمد ويا سنبتا ويا جمتا جچادا أوغست بولتي ديدمي تربا نموتا جارموتا بي على جرن مرا بكير ما تنتي حاسوا غدي غافين بابلوندي اتكي في جرتي غافيلي حتى كان كيستي وان اوروموت توكاتيس كان ارتكل 39 كو قبجدو فدراليزمين كو قبجدو بايتو ككيجا كان عند كيسا غرو ود ساوزي دي هاتيجرا ود غامبيلا دي هاتيجرا بوري اماراتيس دي هاتيجرا مقا إثيوبياتين كان جارما مرت دي هاتني جران ود تيغرايس دي هاتيجرا كان كيسا اورومو كلادا كان إندي هاتين غافيلين جارموت أورمو رادي هاتو تكلين دقيامني مالتو تيسني فكاتا واني رادي جاي سنجرا ميو بدرجة أبو سيو غافي بريدا دا أكو مجد موميش منستيرا دكتور أبي أحمد جدو كان إمالا غرا USA أمريكا رفيجرا وهلانسا وجنيني حالو مكان إلالشيسي حوازني نانو سنجروف جارميالين سياسة مرميتوتا بيا سنا كنتان غرمون هنگي توقع چترگماني سيمانا سنتا ايغا فين الددا كما تجت كايتو ايغا يادون الدداس نموتا كنراس كاني تراني سنكيسا وايني بقولنا صدمي سجلي يمكن article 39 كما تجت وين عاصا فدرالا بيا سنافي وين مو هرمانان أكاكو غرمو سياسة غرغرا كن أشي تريجتشودا سنكيسة كما تتن أورومو هنرماتم وين بقولنا يمكن article 39 كان رايون كأ نموني غافي سنكاسن ترانيرو إسكنا har'amiti kan ka'e kanaan duras namoonni kaasaa turanii akka gurmuuttis akka namtokkeettis ka'aa ture waa'een kuni gar tokko akkuma atuu tuqxee haa ka'u kan jedhani seera ittiin bulmaata biyyichaarra yookiin konstituushinii sanarra nuufaa ta'u kan jedhanis immoo kanas immoo mirkaneeffatanii kan eeganiif ammas akkuma kana fedhiif yaada kana kan qaban ni jiru isa kanaaf maaliif kaasanii jechuu hin dandeenyu jarri kuni akka mirgaatti yaada namni tokkos ta'e gurmuun tokko waan itti fakkaate tokko kaasuu danda'a as keessatti eenyu kaase waan kana eenyu gaafate isa jedhutti nu geessa jechuudha kanaaf warra tokkummaa biyya sanaa akka kaleessaatti geggeessuu barbaadan warra immoo mirga sabaaf sablammootaa kanallee waa'ee mirga namtokkee keessa galchanii citizenship right jechuudhaan deebi'emmoo caasaa yookiin structure biyya sanaa unitary federalism yookiin geographic federalismidhaani dhiifama geographic federalismidhaan yookiin unitary systemidhaani warra geggeessuuf abbalan yookiin immoo fedhan isaan kanatti kaasa jechuudha isaan kuni yaada kana kaasanii turanii egaa inni kun immoo akkaataatti taa'es qaba akkaataatti dhufes qaba namni murtaa'e kaaseefis achirraa hin haqamu kaleessas dhiigaani kan inni dhufe yeroo mootummaa ce'umsaa hojjechuurraa kaasee gurmuun Oromoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee keessatti hirmaatanii waan kanas kan mirkaneessan sabaaf sablammoonni akkuma Oromoo cuucaman kan biraanis akkuma kana fedhiin fudhatanii irratti walii galanii kan waan sana
sirna bulchiinsa biyyichaa keessatti mirkaneeffatan waan ta'eef salphaamatti gaaffii waltajjiirraanis hin ka'u. Kanaafuu suni Booris ka'uu mala yeroo mareen sirnaan dhiyaatutti jechuudha. Kanaafuu eenyu kaasee isa jedhu barree jennaan gahaadha. Kanaafiyyuu kaasuu malu Booris jarri kuni egaanummoo akkuma beektu Oromoon saboonni cunqurfamoof kanneen biroommoo waan kana ni fedhu waan ta'eef akkuma kanatti ilaalla jechuudha. Ayyee obbo Badri. Obbo Badri waan irra dabalatu qabda? Laal dhugaa hundaa'u waan beekamaa tokkotu jira. Warri maqaa Itoophiyaadhaan leellisee yookaan warri dhugumaan Itoophiyaa san warri Habashaa fi hambaaleen ilmaan nafxanyaadhaa wanni takkittiin isaan barbaadan Itoophiyaa takka uummata tokko kajuusan bakka sirna dursanitti deebisu. Inni sani mootummaa ammaan tana jirtu sanaan leellifamaa ture. Gaafiin sayyoo faate chaalenjii miti yookaan mootummicha Dr. Abiyyiin waan isa rakkisuu miti gaafii sanillee deebisuuf. Oromoo carraa hannuun akka gaafii gaafatan ichi turanii wanni carraa dhorkaniif akkana fakkaatutti wanneen qabatamoo ta'an wanneen mul'atoo ta'an kan mootummaan kun uummata Oromoo qaanyi beekaa mootummaan kun uummata Oromoo dhiibee yookaan miidhe jechuun har'aan kana dhugaa namootiin Oromootu biyya bulchu jechaa jiranitti haa ta'u malee dhugaan akkanuma wanneen akka ammaan tanaa wadaa itti ta'anii wanneen liyyu poolisiin daangaarra godhaa jiru. Haala dambidoollatti uumame. Wanneen qabatamaadhaan Oromoon fuuldura keessee mootummaa tanaa ittisuu dandeessi, saaxiluu dandeessi, qaanyeessuu dandeessi. Maaliif haqa waan qabduuf dhugaadhaan waan dalagamu jiru waan jiru jechuudha. Gandikaan yaada qilleensarra jiru hawwii isaanii tan gaafatu. Kan namaaf deebisuun nama rakkatu hunda itti yaadnaa koreetti jaarraa qulqullaa'u jiraa jettee ni biraa darbuu dandeessa yaadota akkasii. Ammoo Oromoon haalli kalee keessa turte rakkinni gaafa Mallasii fi gaafa Hayilamaariyaam ture san ammaas itti fufeetuma guyya guyyaadhaan namni hidhamaa ajjeefamaa deemaa waan jiru inni kun akka dirree bahee addunyaa duratti dhageemu waan hin barbaanneef dhiibbaarra godhate tokko kana. Kalamee isaadhaa yoo dirree baafee yoo qaceellotti ilaalle jaarmoota siyaasaadhaa kanneen Habashaadhaa lakkoo isaan heddummeessanii fidanii Oromoodhaa tokko lama waggaa keessa ol beekte keessa dho'isuu fi sagalee ukkaamsuu ni danda'ama. Tooftaa sani gartee jaarmoota Oromoo ammaan sana lakkoo isaan heddummeessu mootummaa wayyaaniidhaatiif bu'aa qabaa. Saniif uummanni keenya biyyatti illee mee tokko ta'a hoottaa wanni jechaa jiraniif sani ukkaamsumuu itti yaadameetuma ukkaamsamee hin jira. Boqonnaa 39. Warreen har'aan tana boqonnaan san ka'uu qaba. Je'ee iyyaa jiru kan lallabaa jiru carra caalatti warra biyya alaa jiraatan warra maqaa Itoophiyaatiin ijaaramanii ala kana jiran. Kan biyya jiru itti bulaa jira gaaffii jedhee hin kaafne. Warreen biyya kana jira gaaffii tana kaasan Ameerikaas, Kaanaadaas biyyoota addaa seera isaanii beekan. Biyyoonni ciccimoon akka Kaanaadaadhaa ammallee yoo fedhan provinsii kunnan keessaa kan fedhe riferendamaan Kaanaadaarraa buqqa'uu danda'a. Bara 1995 Kubeek riferendama gootee nama 50,000 qullaadhaani dandamatti. Silaa buqqaatee jirti Kaanaadaarraa. Xaaliyaan keessatti yoo fuune yeroon fi paartiin Forza Itaaliyaa ijaaramu. Eegalliin isaanii North Italy ni buqqaafnaa warra South irraa kan jedhutu. Ameerikatti yoo fedhe constitution isaanii irratti yoo ni Californiyaan ni buqqaana jette dandeettii kan qabu. Warreen ala jiran kan biyya Kanaadaa kana heera isii quba qaban akka itti jirtu beekan. Har'aan tana hoggaanii fi Itoophiyaa keessatti kanuma waraqaarra taa'e san wanni akkatti isaan iyyisiisuuf maaliif? Sirna dimookiraasii san ajjeesuu hin ta'u. Dirqiidhaan, humnaan, legislationaan no kana gochuu hin dandeessani.
choicein takaafu filmaanni tokkichaan isin qabdan Itoophiyaa qullaadha kan jakun ifiifu namara dirqisiisuu hin ta'u. Akkuman sila ibsee ture waa'ee boqonnaa 39 kana akkuma atu seenaa keessatti tuqxee biyyoonni garaagaraa kan sirnaan dimokiraasii dhimma itti ba'an waan kana itti dhimma bahanii nagaadhaan sirna dimokiraasii geggeeffataniiru filannoo sirnaas geggeeffataniiru fakkeenyaaf biyya Ingilizii keessatti Scottish ni yoo fudhatte biyya Spain keessatti Catalan yoo fudhatte akkasuma South Sudan kanneen biraas yoo fudhatte akkaataan adeemsa mirga dimokiraasii qabiyyee isaa keessaa tokko kana jechuudha mirga walii eeguudha akkuma tu jette jarri kun biyya guddate keessa jiru garuu isaan biyya guddate keessa jiraachuu isaanii otoo hin ta'in sirni biyya guddate sammuu isaanii keessa seenuu isaati keessa jiraachuu isaanii otoo hin ta'in jarri kun keessa jiraachuudhaan baratanii of qopheessaniiru mirga nama biraa eeguudhaaf isa jedhu beekuu nu barbaachisa. Jarri kun warra kaleessaa seenaa empaayirettii sana deebisuudhaaf leegasii ishee yookiin dhaalamaa dhalaa maatiif abbootii isaanii irraa itti darbe sana eeguu waan barbaadanii fi sanatti wanta bu'uu danda'u tokko shaakaluu hin barbaadanii sanaaf of hin qopheessine waan ta'eef isaan akkasittiin ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu saboota kaan warra immoo rakkoo qaban warra acuucaman warra akka Oromoof saboota biraaf immoo barbaachisaadha jechuudha. Sirna dimokiraasiis kadeemsu tokkofis barbaachisaadha. Kasila kaaste keessatti otoon tuqeen ka gidduutti obbo Badriin itti dhufe waa'ee caasaa federaalaa yookiin istiraakchara federaalaa fi gurmuu Oromoo immoo maaliif waan kana keessatti nammachiisna isa jedhus tuquun barbaada xiqqoo. Caasaan federaalaa amma deemaa jiru kuni linguistic yookiin ethnic federalism jedhama yookiin haala sabaaf sablummaa sablammootaa yookiin immoo afaan irratti kan hundaa'edha jechuudha. Inni kuni ilaalamee akkaataa biyyattiin qabiyyee uummataa qabdu irratti hundaa'amee fedhiin uummattoota hundumaa kunis ilaalcha keessa galeeti. Kaleessas hawaasni yookiin uummanni kun aadaa isaan guddifanne afaan isaan guddifanne aadaa saba tokkoof afaan saba tokkootti biyya sana keessatti guddatee dagaageetu aadaaf afaan saboota biraa 83 ta'u sabaaf sablammiin biyyasii kan saba tokko qofatu dhisamee biyya sanarra diriireetu liqimsee ture waan ta'eef akkasiin ijaaramuun saboota kanasiin fayyada haala sabummaa irratti hundaa'ee caasaan federaalaa taa'uunsaa haala afaan irratti hundaa'ee taa'uunsaa waa hedduun gargaara. Kanaaf saboonni kun ijaaramuu qabu guddachuu qabu afaan isaanii aadaa isaanii guddifachuu waan qabaniif caasaa sirnaati federaalaan bulla biyyattiin jettee yoo filatte inni amma jiru kun isaan warri akka biraatti fedhan suni caasaa kana diiganii ammas isuma silaa wajjin wal qabata waa'ee artiikil 39 wajjin jechuudha. Warruma sirna durii deebisuuf fedhii qaban isaan sanadha ammas warri abbalan jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaalla. Waa'ee gurmuu Oromoo ilaalchisee maaliif kan Oromoo itti hin hammatamne haala maree ammaa kana keessatti kan jedhu kuni akkaataa argaa jirrutti waan amma diisitti isaan dhufanii jalqaban miti akkan arguttani karaa koofi maaliif mootummaan kun jijjiiramoonni nuun argaa jirru tokko tokko haa jiraataniyyuu ka fooyyee qaban ka irraa amma tokko acknowledge goonu haa jiraataniyyuu Oromoo fi yaada isaa gaaffii isaa rakkoo isaa dhaggeeffatanii rakkoo qabda sirriidha si dhageenyeerraa jedhanii sana gaaffii Oromoo fudhachuun isaanii waan tokko ta'e hidhamaa ture saga tokko gadhiisuun inni kun yaadotuma akka qajeelummaatti ilaalamaniif bu'aalee argaman haa ta'aniyyuu malee waa'ee qabsoo darbe keessatti sochii darbe keessatti Oromoon sochii gurguddaa ta'e kana keessatti wareegama guddaa saba kaffalee fi adda durummaadhaanis kanas geessiseef isaaniinis kan kanaan geessise firiyaan margamsiisame kanas immoo guddinaan sochii qeerroonii fi qabsaa'onni bilisummaa Oromoo akkasumas sabni Oromoo godheeni kun hundumtuu kan argame haa ta'u malee amma yeroo darbe yeroo argitettis artistoota hundumaa waamanii kan Oromoo hin yaamne waamicha sana keessattis Oromoon hin hammatamne yoo argitan ta'e haalota adda addaa keessattis waan gaaffiin Oromoo waan afaan Oromoo ilaalchises kaa tures hammatamaa hin jiru. Kanaaf yeroo ilaallu keessatti waa'een Oromoo qopheessuuf Oromoo kanammoo
xinnoo ishee qarqaraa qabuun kun gara DC qofatti kan shaakalame otoo hin ta'in biyyuma keessas waan jalqabamee itti deemaa dhufaa jiru kana waan ta'eef waan fuulduratti ilaalluudha baay'een isaa garuu ammaa fi akkuma sila obbo Badriin jedhe Oromoon gaaffii jajjabduu kaasti. Oromoon immoo gurmuun Oromoo, hawaasni Oromoo, jaarmiyaan Oromoo gaaffii gurguddaa kaasuu malu jechuurraa irraa sodaachuudhaan isaan carraa dhowwachuu fi qopheessuun kun jiraachuu danda'a akkaataa har'a ta'e kanadha jechuudha. Boqonnaa 39 beektaa gaaf tokko hin beeku nama ta'e namootuma warra mootummaa keessaa warri kun irra deddeebi'anii duratti irraa jalqabanii boqonnaa 39 kana gaafii qaba. Biyyattii tanaa akka amma jirtutti akka federaalatti akka teessu warri Afar, warri Somaaleedhaa, namootni Oromoo, warri Kibbaa wanta konstitushinii jiru keessa artikiliin tokkichi isaan beekan artikilii 39 jedhe. Dhugumatti wanti kan pruufiin godhe namni artikil 39 yookaan boqonnaa 39 sabaaf sablammootiin hin beekne hin jiru. Sababootii lama. Tokko mirga isaanii bicha irra dhaabbata. Kan lammeessaa warra Habashaa kanaa deddeebi'ee ogguun beeksisa ajandaa. Amma haalli Oromoo dhiibuu sun dhufuun keessaahu eega mootummaa Wayyaaneedhaa hiddaan qabsoon baroota afran dabarte booda haala tasgabbeessuudhaaf tolloonni Oromoodhaa kanneen dhaadhiyoo keessaa jiranii waggaa aangoo qabatan wanni Dr. Abiy guddaan godhe biyya Amaaraa dhaqee sabboonummaa Oromooti hamate. Sabboonummaan Oromoo fafaa uummata Oromoo qaanyeessitee Amaaree fi Injiinaa jeen qaanyiidha. Sabboonummaa Oromoo keessammoo achiin geessu sabboonummaa Oromoo ichi jalqabe. Lammeessaa ta'u darajjeen fide artistoota Oromoodhaa naannoo mana masaraa Miniliksan keessa aartiin hafuura qilleensa bishaan qoonqoo sabboonummaa hawaasa tokkooti. Artistoonni Oromoodhaa warra aadaa kana guddisee Oromummaa sadarkaa tuffirraa asiin geesse. Yeroo fincilatti ni yaadatta. Warri gaazatti shidee qeeroo bira dhaabbatee hamilchiisee dammeessee kaasee sossoosee mootummaa kana sossoosee yoollota warra homsoo kana. Isaan san alatti akka hambifaman godhama. Dubbiin dachiifteetuma. Ammas deebiteeti Waashingtoniin waan haaraan jechuudha. Wanni Oromoodhaa beekaatu irratti yaadamee akka achitti hin mul'anne, hin dhagayamne, hin beekamne godhan. Lola guddaa isaas irra deemu godhatanii jirtu. Isaan dirree baheeti warri tokko qabsoo kana ijoollee nyaatu dhiigatti gannaqee lafeetti cabsee asiin jigee har'aan sana muumaarraan harkanne jedhanii taasisanii jira. Hajjaa godhu fadhu akka waan gartee nuti saamuu feenu. Wanni saamuun jiru qabsoo inneeti ijoolleen teenyatti foreeyee qeeroon lubbuutti dhabdeeti har'aan sana Dr. Abiyyii fi lammaffaan haala ammaan sanatti jiran kanaan ga'e. Beessa. Waan reefuun tana darajaan jeessan irratti ni xiqqoo dura dhaabbannaa qaba. Jecha dhiyaati jetta sanii jechuma dhimmatti bahamaa jiru ethnic federalism ka jedhu san. Jechi san jecha purposely warreen Itoophiyaa Minilik deebisanii ijaaruu barbaadan biyyoota alaa keessattis biyya keessattis mootummaa sanillee fudhachiisan jeeta nama. Maaliif? Federeeshinii biyyattii sanii gosa irratti hin ijaaramu. Ethnic federalism jechaan kan afaan Amaaraatiin isaa የጎሳ federation የጎሳ ላይ የተመሰረተ ክልል ጃኒን ጎሳ irratti hin ijaaramu. Oromiyaa jaa Oromoon jenne Oromiyaa hoggaate miliyoon 10 olii keessa jira Amaaduu qofti. Guraagee jira, Somaalee jira. Shanyiin Itoophiyaa keessa jirtu marti Oromiyaa keessa ni jirtu jechuu danda'ama. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa kanii Oromoo qofa laallata.
Amaara keessa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa gosa meeqaatu jira? Tigraay keessatti akkasi. Saawuziin silaafuu beekama. Naannoo hundaa'uu waggaa akkas ta'e. Jecha gosa politikaa joosan fuudhaniiti afaan Amaaraa translate godhanii afaan Ingilishii dhiifama. Ethnic federalism jecha joosan habaqaala. This is purposely undermine godhuudhaaf. Namni kana hubatee jala gadi ilaaluu qaba. Amma dhiiga ilmaan keenyaatiin ilmaan keenya ol bahannuuf. Well and fine. Bayeessa. Garuu ilmaan keenya kan qabsoo fi wareegama dila gooneef sanii bakka takkaan nu gahan jennee namoonni baay'een amma eegalanii. Yes, amma eegalanii hogguu takkatti hin godhanii. Kan jedhu eegalli isaaniirraa biddeen nama qoobsu eelee irraa beekanii jettee Oromoon hoggama hin maaktu. Adda kan deemaa jiru eegalli irraa. Ijoolleen Oromoodhaa dilli san kaatee jijjiirraa dila kana biyyattii san keessatti mootummaa san hiddaan buqqiftee kan fiddeef Itoophiyaatu laaffatee tokkummaa Itoophiyaatu laaffatee jechuudhaaf immoo maaliif taakil godhuu didanii sodaatanii yes nuti Oromoodha garuu waan Oromoo hin tuynu Itoophiyaa qofa leellifnaa gaafa jedhan adhaan tan afaan isaatiin dubbatee jira yeroo gaafatamu yes constitution irratti haasofnee jirra murtiilee murteessinee jirra ammoo ifa gadi baasuu hin feene haga isin hundi dhuftanii hirmaattaniiti. Deebisaa jiru deebise. Egaa yoonii fi deebi'ee federal arrangementiin achi kaa'ame san kan irra deebi'eetu qabu taate. Ilmaan dilli dhume sanii Itoophiyaatu laaffatee tanaaf dhumane. Wanni kun deebi'ee. Waa'ee ethnic federalismii yookiin linguistic federalismii jenne kana ilaalchisee caasaan federaalaa biyya Impaayera Itoophiyaa keessa jiru caasaa sabummaa irratti hundaa'ee sabummaaf afaan irratti hundaa'ee caaseffamedha. Kun hin haalamu. Oromiyaan kan Oromiyaa jedhamte Oromoon sabni jedhamu waan keessa jiraateef. Sabni aadaa Oromoo, sabni afaan Oromoo dubbatu waan keessa jiraateef. Sabaaf sablammoonni biraas achi keessaa jiraatan malee afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromoo ta'uusaa fudhatanii keessa jiraatu jechuudha. Wanti naannoon sun ibsu maqaasaa ta'u, afaan hojiisaa ta'u, afaan barnootaasaa ta'u, afaan saba kanaati, aadaasaa ta'u, aadaa saba kanaati, lafa inni irra jiraatudhas waan ta'eef saba kanaan waamama waan ta'eef akkas jedhama jechuudha. Yoo Oromiyaa jenne amma gaa Oromiyaan lafadhaa ji'oogiraafiitti nu seensisa. Akkas miti. Ji'oogiraafik federalizimiin akka amma kutaan akka teessumaatti dhiya kan jiru akka dhiyaatti amma Oromoo dhiya kan jiru Benshaangul wajjin kutaa tokko taachuu ji'oogiraafii jennee yaanne. Akkasin miti jechuudha. Sabummaa afaan irratti hundaa'eeti caasaan amma jiru kuni. Egaa siifin qulqulleessa. Tribal politics'idha jarri ka jedhani. Ethnopolitics, tribal politics amma gosni kunillee xiqqaata wanni irra jechuudha. Ethnicityirraa amma tribe'idha inni suni. Haa ta'u garuu baay'ee waliin morminu ammoo inni jarri fedhanii isa kanarraa addadha. Jecha sana anuuna morma akkuma ati jette ishee gosa politikaa sasaan jedhan sun akkas miti. Gaaffiin keenya gaaffii gosummaa miti. Gaaffiin keenya gaaffii mirgaati. Gaaffiin keenya gaaffii bilisummaati. Gaaffiin keenya gaaffii dimookiraasiiti. Gaaffiin keenya gaaffii ofiin of bushuuti. Gaaffiin keenya gaaffii ofiin immoo qabeenya ofii irratti tajajuuti. Waan ta'eef guddaadha sanarra waan ta'eef isa keessan deebinu walii gallaa kan akkasitti fixna. Isatti lammaffaa irratti tuqxetti immoo dhufuudhaafi jarri kuni kaleessa Oromoon kan inni qabsaa'ee, kan inni wareegamee, kan inni dhala isaatti wareegee, qeesaatti dhabee, hayyuu isaatti dhabee, maanguddoo isaatti dhabee, kan inni sochii kanas godhee innis waggaa dheeraadhaaf qabsaa'aa ture, gaaffiiwwan isaa achitti dhiifamee, waa'een tokkummaa Impaayera sanaa leellisuu kun maaliif ol ka'ee, isaanis sanarraa maaliif immoo baqatanii maaf sodaatanii
waa'ee tokkummaa amma kana leellisu waa'ee gaaffii Oromoo sana dhiisanii kun nama yaachisu okkara biraatti nu deemsisu qabsoo biraan nu barbaadu nateettu gaaffii genuiniidha gaaffii sirrii gaaffii keessirriitti badheera waan ta'e. Ayyee Abba Badri meetti. Kanaafiyyuu isa kanarratti isaanii dhugaa sitti muudhaa fi waan fuulduratti ilaallu tokkodha. Eegalliirra jirraayi waan fuulduratti ilaallu jennee ilaalamaa jira. Oromoonis akkasumatti ilaalaa jira malee gaaffiin Oromoo karaa isheerra akka yaadametti deebi'aa. Bultiidhaan gaaffii Oromoo kanaaf immoo deebiin itti kennamaa hin jiru hedduusaa waanuma xixiqqaarraa yoo kaane jechuudha. Waa'ee Finfinnees ilaalchisee waa'ee immoo Oromoon dhuguma sirnaan qabsaa'eef ijoo ta'an mirga isaa ilaalchisee wanti irraa tuqame wanti irraa saaqame hin jiru. Akkuma sila jenne waan tokkummaa biyyattii waan impaayiritti leellisudha. Kanammoo maa inni yeroo tokko jaarmiyaamti kunu jaarmiyaan amma biyya kana bushaa jiruyyuu gaaffii Oromoo kana deebisuudhaaf sabboonummaa gahaa isa sanaaf ta'u qaba. Experience yookiin muuxannoo gaaffiiwwan Oromoo sana deebisu caasaa gaaffiiwwan Oromoo sana deebisu qophiidha diriirfateera isa kanaaf of qopheesseera dhibbaa moottamanees fudhateera inni jedhullee gaaffiiwwan nuti kaasuu qabnudha jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana ilaalchisee fuulduratti waan garamitti nu deemsa kan jedhu kan ilaallu hedduun isaa ta'e ammoo akkuma jettu irraa baqataa jiru deebisaa hin jiranii yoo akkasittiin itun deebisiin kan itti fufan ta'e Oromoos ta'e saboonni mirgi isaanii hacuucame kamiyyuu waan kanaaf ka'uun isaanii in oolu jechuudha. Oromoon ammayyuu mirgoota isaa dhiibameef ka'aa jira. Har'allee fuulduratti leenuma ka'a jechuudha. So kanaaf iddoo adda addaatti amma mirga isaa gaafachuun ka'aa jira. Irra deebi'ee sakaleessaa sana jechuudha. Kanaaf waan hin deebineef kunuu mallattoo tokkodha. Nu geessu mala garumatti jettetti yoo yeroon hin deebine yoo yeroon immoo deebii argataa hin deemne akkasumatti yoo kan dhaadheeffamtu ta'e Itoophiyaan kun Itoophiyaa Oromoon akkasitti barbaadudha akka isaan yaadanitti moo kun yaaduma isaaniiti kan jedhu wanta nuti hundi keenyayyuu nu yaaddessudha waan ta'eef sirriidhuma garii waan fuulduratti ilaallu ta'e ammoo ammallee wanti nuti mirga keenyaaf mormachuuf immoo dhaabbannee gaafatachuu qabnu akkuma kaleessaa akkuma uummanni keenya jalqabe ni jira jechuudha. Beessa. Obbo Badri mee ammaan tana qabxii lamaan bakka takka darbadda. Isin lamaan wal jalaa fuutanii irratti hidhaattan. Gaaffiilee gaafatamte keessaa takka har'aan tana waa'ee tiraanzishinaati. Mootummaan yoggaa 27 aangoorra turte. Yoggaa 27 keessatti dimokiraasii biildu godhaa jirra. Dimokiraasiidhaan bulchaa jirra. Filmaataan geggeessinetti filmaataan moonee sirna dimokiraasiitiin bulchinee as keenyeetti jirra jechaa tura. Har'aa immoo waggaa 27 guutuu uummatatti kijiba akka turan afaanuma isaaniitiin dubbachaa jira. Garuu yeroonii fi tiraanzishina gaafatamu barbaachisaa miti ittiin amanu jedhame. Karaa biraatiin jaarmoleen siyaasaadha tokko taatanii xiqqaattanii yoonii fi gartee gurmooytanii dhuftan isin gargaaruu dandeenya. Yoo faffacaatanii dhuftan ammoo akkuma maqaa tuttuqee nama 5 fi 6 ta'anii dhufaniiti waajjira nu kennaa gargaarsa nu kennaa jaanje kana hundaaf gochuu hin dandeenyu. Afaanuma saniin deebi'eeti filmaata yoggaa 2 qofaa hafee fi jedhe nuti gurmooynee jirraa isin ammoo hin gurmooynee. Amma tiraanzishiniin kan barbaachisu sistema jaarmoonni siyaasaadhaa kanarra inni walitti qabamaa jiruun kun yeroo yoggaa 2 keessatti biyyatti galanii wal gurmeessanii tokko tahanii yaada isaanii walitti cunfanii ummata keessa bobbahanii yaada isaanii gurguratanii filmaata yeroon tun gahaadha. Wanti inni tiraanzishinii hin fudhadhuu jedhuuf maaliif itti fakkaata?
Dubbiilee fi eegii wanni walitti hidhaadha. Ammallee ani hundaa'uun hin jira. Aangoorra jiru Ihaadig ministeeraatu jijjiirame. Yookaan kaabineet ministeera warra jiruutu bakka wal jijjiire malee Ihaadigii biyya bulchu jira. Ihaadig ni yaadattanii Geetaachoo Raddaadhaa waan explosive ta'e tokko kan ni ibiddaa fi maarreedhaa Oromoo fi Amaarri jeetu. Akka biratti fidanii nurratti mataa keenya irra nurra mara waan ta'eef. Akka nama wal nutti firoomsutti akka nuti waliin galle nu godhuudhaaf deemu. Namni keenya qaceellotti eeggachuudha qaba. Qaceellotti hubachuu qaban gamni lachuutu maaliif Obbo Lammaan faan ka'anii maaliif ijoolleen qeeroodhaatii fi ijoolleen Gondar biyya Amaaraa jirtu suni gamaa gamanaa wal gargaartee mootummaa kana kuffisuu gubbaa kaatu. Wanni jalqaba guddaan isaan godhan ka'anii Lammaan faan Baahirdaar dhaqanii Itoophiyaa suusne jechuudha. Ni beekan Oromoon waan Itoophiyaadhaa akka dubbachuu hin feene. Amaaraa irraa immoo rakkoo hin qabnu. Ollaa taanee Itoophiyaa san keessatti illee silaa haareetti biyya san ijaaruu hin dandeenye. Hojiin Oromoon jiraachuu barbaadu hedduutu jira. Bilisummaa akka barbaadu ni jira. Waan hundaafuu loloo irraa hin qabne dhibbaan hin jiru. Wanni isaan godhan dhugaa suusne hojjaan jarri gama uummata Oromoo duraan ija jaalalaatiin kabajaan laaluu jalqabisan dhiiseeti akka uummata dhiqootti uummata bal'aa laalee Lammaa fi Dr. Abiy Faarratti fuula deeffatee abdii isaan godhan. Isaan kun wanni kun dalaguu dhugaa harkan mootummoota ammaan kana seenaa ta'anii warra akka Minilikfaa lafaa kaasanii dhaadheessuu jalqabuun isaanii uummata Oromoo garaa muraa jara kan gammachiisaa akka jarri lameen kun walii galee mootummaa Ihaadig kana kuffisne godhan. Turi toofta. Takki. Namootiin hedduun kan hubachaa hin jiran. Namootiin akkitti ilaalan jaalaluma qabu yookaan kanarraa yookaan sanarraa yookaan firummaa qaburraa ka'aniiti waan turutti fakkaata. Haa ta'u immoo wanni ijoon guddoon itti jala jirtu waan Geetaachoo Raddaa jeessan eksperimentii nurra godhanii jara lameen gurguddoo silaa Ihaadig kuffisuuf deeman akka ammaan kana isaatii fi nurratti bobba'u namni keenya isarratti bobba'u jarri lameen akka wal lolan isa kanaatu diggisamee they are successful. Yeroon waan qabneef Harmaan jaa kaafe darajaan itti yaa'idamu. Galatoomii Obbo Badrii waa'ee Dr. Abiy silaa jedhe yeroon ce'umsaa hin barbaachisu yeroo immoo filannoof itti of qopheessitanii hundi keenya immoo waggaa lamaa booda filannoo irratti wal arginu akka kanaatti ceena deemna malee yeroo ce'umsaa addaa tokko hin barbaannu wanumas hin ceesisaadha kan jedhe dhaga'een ture. As keessatti yeroon ce'umsaa hin barbaachisu filannoodhaaf yeroo filannoof qophoona kan jedhu. Inni kun yoo boordiin filannoo walaba ta'ee bilisa ta'ee yoo immoo qaamni seeraaf heeraa eegsisan hojiirra oolchan walaba ta'anii qulqulluu ta'anii sabaa himaan yookiin miidiyaan immoo walaba ta'ee inni kun hundumtuu humnoota mormituu yookiin immoo dorgomtoota jedhugaa isaan kanaafis ija walqixaan kan mootummaa biyya bushaa jiru kana wajjin akka isaanis uummataaf hojjetaniitti ija walqixaan akka ilaalanitti ijaaramanii caaseffamanii qulqullaa'anii walaba ta'anii dhiibbaa mootummaarraa isaan kun kan uummata public property ta'anii jiru yoo ta'e gaariidha. Akka Kanaadaa fa'aa kana akka USA fa'aa kan akka biyyoota guddatan jechuudha. Maaliif humni nagaa eegsisuu, humni seera kabachiisus, humni immoo warri seera kanallee hojiirra shaniif to'atan qaamni miidiyaanii fi kanneen kana fakkaatan hundumtuu walaba jechuudha. Biyyoota kana keessatti paartiin dhufaan bu'aa wal jijjiira. Maaliif ree
isaan sun kan uummataati waan ta'eef uummataaf dhaabbatanii uummataaf ijaaramanii dantaa uummataa eegsisu. Amma garuu mootummaan suni filannoo darbe irratti illee mootummaa sirnaan filatamee moo'ee miti. Mootummaa uummanni irratti fincilee illee mootummaa akka kanaatti uummanni raasee xiqqoo namoota uummataaf yaadan kana amma tokko fuulduratti as baasedha. Beesame Kanaafiyyuu editor studioodhaa yerooni dhumaa jirtu nun jechaa jira. Gaggabaabsini mee dhaamsaa wajjin haa dabarfannu. Yaa kanaafiyyuu otoo akkas ta'eera ta'ee ce'umsi nun barbaachisu akkuma inni jedhe. Kanneen kun akka kanaatti sirraa'aniiru taanaan. Amma garuu olaantummaan paartii kanaa otuu jiru caasaan isaanii namoota achi keessatti badii adda addaa dalagan illee qabaatee otuu jiru. Warri seera eegsisanis warruma kaleessaa ta'anii otuu jiranii olaantummaan isaanii akkasitti qabamee otuu jiru filannootti deemna jechuun xinnoo ishee rakkisaa waan ta'uuf kun yoo sirraa'ee yaadi warra paartiilee mormitootaa itti simatamee mariin addaa tokko godhamee akkaataamatti waggaan lamaan kunuu deemamu irratti yoo mariin addaa tokko ta'ee isa kana irratti walii galanii weel gaariidha fudhatamuu danda'a ta'a. Garuu akkuma kanatti immoo inuma deemna of qopheessaadhumaan ka deemamu yoo ta'e rakkisaa ta'a isa jedhudha. Kanaafuu silaa ce'umsi barbaachisaa ture. Idda akkas jedhame immoo akkasitti sirraa'e gaariidha yaada jedhuun qaba jechuudha. Waan ce'umsaa kanarratti odoo ce'umsa hin geenye dura biitti nagaa tasgabbaa'uudha qabdi. Tasgabbaa'uudhaaf jaarmiyootiin siyaasaa hundinuu keessaa warri qooda guddaa keessaa qaban warri akka adda bilisummaa Oromoodhaa qooda keessaa fudhachuu danda'u. Yookaan biitti san nagaa argachuudhaaf maaliif mirgi uummata Oromoo hanqan kabajamanii. Kabajaa kana waan nuti itti ilaallee tilmaamnee kabajameen kabajamne jennee himnu osoo ta'in ajjeechaan saamichi daangaan cabu dubartiin teenya gudeedamuun namni keenya bilaashuma kararratti ajjeefamuun ammallee itti fufeeti. Inni kun rakkoo mootummaa kanaaf hin fakkaatu fuulallee itti garagalanii kan dubbachuu jiran hin fakkaatu. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa qaamaan silaa dubbii kun isa laaltu waan kana furdisee jabeessee gabbee isaa mararfatee dubbatu agarra. Kanaaf biyya akkana jirtu keessatti numaatu mootummaa kana oofu jechuun Ihaadig aangoo irraan bu'u amatoota dhufaniif itti fufnaa yaada jiru sammata irraa qabaachuudha jechuudha. Inni kun immoo mootummaa namoota waa zarafan, namoota nama ajjeesan, harka murreen nama caccabsinee nama hiinee warri shororkeessoo nuyi jedhetti qabane Prime Ministerri warra akkasiin nama shororkeessisanii gariin isaanii har'aan sana magaalaa Finfinnee keessa qabeenyaa fi manoota horanii ta'a. Isaan kun seera duratti haa dhaabbatanii jennaan hin dhaabbatanii jedhan. Namni nama ajjeese eegatti hin gaafatamne biyya seerri nu jiru boruu soo dhufanii si ajjeesanoo garri ammaan kana injiinar Fichafaa Lagaa Abbayyaa godhu Finfinnee masqala dabaabaayii bakka jiran keessatti ajjeesu. Warra nama ajjeesuu barisantu ajjeese jechuudha. Yoo qabamanii lakkii jarri kuni isaan duuba waan biraa jira hintu nu jaabu. So oduma akkas jedhaniiti nama fixan. Awwadaa itti namni firraa akka jarri kuni seera dheessisu dhugaa beekan seera harka isaanii fudhatan. Waan nama sodaachisu. Uummanni seera harka fudhatee nama nama ajjeessa firraa namni firraa dhorkuun keessaa nama mootummaa nama milishaa haqawwee qabu uummanni firraa dhorkuun mirga qaba. Haa ta'u immoo badii waan kanaa mootummaarra jira. Mootummaan kun nagahee isaan jechuu namni koolchitu barbaaddi. Mootummaa akkanaa kun itti fuftee isin ce'umsa ta'uudhaaf dandeettii kabajaas amantii uummata irraan qaba. Egaa maal irratti mee gabaabdutti daqiiqaa takka takkatti dhaamsa uummataaf qabda yoo qabaattan? Obbo Daragattee fufi. Egaa uummata keenyaaf wantan dhaamu uummanni keenya waa hedduu beekaa. Hedduun isaa mirga isaafis qabsaa'aa ture waan gorsinu hin qabnu garuu dhaamsi keenya dhaamsa ni qabu akka ilma Oromoo tokkootti mirga isaa kan kabajameef qabatee fuulduratti kan isa hanqatan gaaffiiwwan isaa kanneen hin deebiin mirga isaa kanneen hin kabajamiin kabachiifachuuf jabaatee dhaabbachuun isa kanaaf jabaatee qabsaa'uun murteessaa ta'uu yaadachiisuun barbaada. Ammas
akkasumas immoo haala adeemsa ammaa keessatti jaarmiyaaleen seenaa jabaa qaban qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa jaarmiyaaleen sabboonummaa har'aa kanaafillee hayyoonni keenyaaf namoonni hedduun itti wareegaman isaan kun alatti qabamanii jiru waan ta'eef isa kanas gaaffii jaarmiyaalee Oromoo hunda hammatu adeemsi jiru kun akka inni hammatu araaras ta'ee mareen barbaachisu shaffisaan akka ta'u isa kanallee uummanni keenya dhiibbaa gochuu akka qabu maaliif hanqinniif qaawwi nu gidduutti uumamtu badii hedduu nutti fiduu waan dandeessuu fi keessumaa immoo ijoollee Oromoodha qabsaa'ota yeroo dheeraadhaaf qabsoo kanarra akka turanii isaan kunis gahee guddaa qabu waan amma argame keessattis seenaa Oromoo darbe keessattis kanarratti illee dhiibbaa gochuu akka qaban akka keessatti jaarmiyaan mootummaan kunillee waan kana gara goolabbiitti geessu dhaamsi koo tokko isa kana biyya keenya keessatti iddoo adda addaatti immoo uummata du'aa jiru kana gaddanatti dhagahamaa baay'een gadda'anis isa kanas immoo mootummaan kun akka inni furmaatatti godhu ammallee uummatumti dhiibbaa irratti gochuu qaba mootummaa kanarratti nus karaa keenya waan dandeenyuun goona galatoomaa kan jedhu kanuma dhaamsanii qabu. Ayyee Abba Badri. Dhaamsonni ijaarraan tana waan qeeroo laallata. Qeeroo bilisummaa Oromoodhaa amatoota kurnan dabaraniif yookaan xiqqaate hoogganaa fi caasaa ijaan mul'atu yookaan warra xalayaa eenyummaa qabuu fi mindaan qaxarame odoon ta'een warra qabsoo bilisummaa Oromoodhaa mirga uummata Oromoodhaa falmuudhaaf abbaa biyyummaadhaa uummata Oromoodhaatiif qabsaawaa turanii har'aan kana bifa san jijjiiranii yaadota Ihaadig diiyaasporaa aktivistoonni isaanii biyya alaa ta'anii guyyaan hin qaxaraman yaadota isaan itti erganiin qeeroo Oromootii fi qeeroo bilisummaa Oromoo qabsuudhaaf jiranii. Qeeroon takkaa waraqaa eenyummaadhaa itti gaafatamaa qeeroo jaattee qabaattee hin beektu, waajjira qabaattee hin beektu, mindaan qabaattee hin beektu. Warroota akkasii warra xalayaadhaan deeman kuni dabballoota OPDOdhaa ta'uu isaanii beekanii. Qeeroon wal gorsitanii, harara wal deebisanii, tokkummaan harka wal qabatanii, odoo keessaan baatu, odoo jibbaadhaa fi lola keessa waliin hin seenne akkuma dursan tokko taatanii qabsoo keessan abbaa biyyummaadhaa falmaa mirga uummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiranii akka itti fuftanii isin gaafadhaa tokkummaa ni bilisoomne yeroo biyya. Hayyee egaa daawwattoota keenya marii bal'aa keessummoota keenyaa waliin dhaggeeffattanii jirtanii osoo sirriitti hin dhaammanne duratti jecha tokko nutti daachuu fedha. Kunis federaalizimiin afaan irratti hundaa'e takkaafuu naannoo irratti hundaa'e. Kan isaan maqaa xireessanii federaalizimii gosaa jedhanii maqaa xireessan kun biyya san qo'eessa qullatti hin ijaaramu, hin eegalamu. Biyyoota gurguddatan biyyoota akka Kanadaa ilaaluu danda'a. Biyya afaan Faransaay fi afaan Ingiliz dubbatan akkamitti warri afaan Faransaay dubbatan of bulchaa jiran ilaaluu danda'a. Fakkeenya cimaa biyya Beeljiik ilaaluu danda'a. Uummata Fileemishii fi uummata Firanchiidha. Seenaa isaaniif duuba deebi'anii qoratan kan bulchaa ture uummata Faransaay ture. Kan irra guddaadhaa immoo uummata Fileemish ture. Addaan tana sirna dimookiraasiitiin kan Beeljiik bulchu uummata Fileemishiidhaati. Warri Faransaay seenaa badduu isaanii fudhataniiti waliin bulaa jiran. Ingiliz ilaaluu danda'a. Ingiliz United Kingdom jedhamtu Scootishii jira, Welshii jira, Ingilishii jira. Federation akkamiin jiraatanii kana hunda ilaaluu qabu. Kanaafuu wanni har'aan tana hafarfamu akka gartee federaalizimii biyya san diiduutti warri oofu warra Itoophiyaa Minilik deebisee ijaaruu fedha. Kan lammaffaa waa'ee transitionii takkaafuu yeroo ce'umsaa kan jedhan shakkii mootummaa takkaafuu muummicha ministeeraatii fi haaromsa isaan jedhan kana kan gufachiisuudhaaf lafa kaayyame miti. Hedduu barbaachisaa. Maaliif yoo kan jedhan taate yeroo gabaabduu akkana keessatti biyya kee Itoophiyaa takkaa filmaanni dhugaadhaa keessatti gaggeeffamee hin beekne dhiisi. Biyyoota dimookiraasiin keessatti dagaage keessatti filmaanni hogguu rakkinoota qaba. Biyyoota kan akka Ameerikaa keessatti illee hir'inootaa fi rakkinoota guddaatu keessatti mul'ata. Garuu dimookiraasiin waan dagaagdee jirtuuf jecha
sirna dimookiraasii san jiraachisuuf jedhanii warri moohamees fudhata. Biyya teenya garuu haasaa warraan tana Dr. Abiy haasoo kanaa miti kan ilaalamuu qabu. Yeroonii fi filmaanni eegalan kan sanduuqa filannoo san eegu Dr. Abiy miti. Kan filachiisu Dr. Abiy miti. Yeroon cehumsaa kan barbaachisuuf wal amantaan akka jiraattu warreen mormitoota ta'anii mootummaa san keessatti filamuudhaaf deeman qaama cehumsaa san ta'anii filannoodhaaf gaggeeffamtu san keessatti qaama filannoo san qoratu ta'anii kayoonii fi moohamanis dhugaadhaan moohamne kan ittiin beekan itti amanan akka ta'uufi. Egaa waan as deemu waliin arguu jiraanna gaawwan dhaggeeffataniif galatooma jechaa akka isin dhaammatu ana Ahmad Sayyootii fi obbo Badrii Abdoo akkasumatti obbo Darajja Galataati qophii itti aantutti hamma walitti dachaa nutti nagaan jiraadhaa isiniin jenna.